Hojii horsiisa kanniisaa ammayyaa taasisuun oomishtummaa dammaa dabaluu keessatti ga'ee guddaa qaba. Godina Harargee Baatti qonnaan bultoonni aanaa Jaarsoo waldaan gurmaa'uun inisheetiivii misooma dammaa irratti bobba'an hojii qonnaa biroon cinatti galii dabalataa argataniin jiruuf jireenya isaanii fooyyeffataa jiraachuu himani. Qonnaan bulaa Muhammad Adamii fi Mustafaa Huseen kanaan dura gaaguraa daarraa dadhabbii malee bu'aa barbaadamuu argataa akka hin turre dubbatu. Amma dura dhugaadha akka aadaatti horsiisaa turre wanni harkaan nu jiru jechuun bu'aan isaanii xiqqaata. Sunuu hin beekamtiin hin qabu jechuun ni qabaa hin qabu dhaabumarraa jiru malee addaanis nu hin bahu jechuun deemii jidduufaa jiraachuu mala tan aadaa sun jechuudha. Hoggaanii fi bannee laallee kan alaa gogogaa yoo ta'e gogoguma kana cirra bilaashumatti cirree sun booda nasiiba agarree jechuudha dhaaba lama sadii. Gaafa duraa yeroo duraatis isaan horsiisaa turre garuu deema gahaa harkachaa hin jiru. Anniisaa gariis akka inni horreejii isaatis cirree fa'aa kasaaraa guddoo irra fidaa jirre sallalee nutillee faayidaa guddoo irraan argannu. Erga gaagura ammayyaatti dhimma ba'uun horsiisa kanniisaa eegalanii fayyadamoota jiraachuu kan himan qonnaan bultoonni kunneen gaagura ammayyaa tokkorraa giddu galeessaan damma kiiloogiraama 25 hanga 30 argataa jiraachuu simanii. Gaagurta kana ammayyaa tanaatu bu'aa guddaa kana jechuudha. Bu'aa guddaa kanniisni itti gabbata bu'aa ajaa'ibaa kan ta'e jechuudha. Kan ammayyaa gaagura 100 qabna. Kanniisa jechuun kan amma itti galchinee qabnu. Kiiloogiraama 300 hanga 300 irraa baafne jechuudha. 250 ilaa hanga 300 baasu jirra jechuudha. Wanni amma nuti qusannee jiru ilaa hanga kuma 120 fi wayii jechuudha. Kan qusannee jiru amma fana. Aanichatti qonnaan bultoota waldaan gurmeessuun gaagura aadaarraa gara gaagura ammayyaatti ceesisuun hojiin misooma dammaa dabalaa dhufuu kan himan bulchaan aanaa Jaarsoo obbo Taajuu Adamasan nyaataan of danda'u bira darbanii diinagdeen akka of ijaaraniifis hojjetamaa jira jedhu. Akka aanaa keenyaatti gaagura bakka bara kanaa chaadha 465 gaagurtee ammayyaa qonnaan bulaadhaaf dhiyaate 465 qonnaan bulaa bira geessee kan jirtu jechaadha. Gahuu qofa osoo hin fiifin ta'in gaagura ammayyaadhaatirraa gara 465 kanaatu akka kanniisni itti garagalu gaagura aadaadhaatirraa gaagura ammayyaa kanatti akka garagalu taasifamee kan jiru fayyadamummaa uummataa qabatamaan mirkaneessaa jiraachuusaa kan agarre ta'uu isaati jechaadha. Hojii misooma dammaa dachaan dabaluuf bara darbe qofa gaagurri ammayyaa 21 ol qonnaan bultoota godinichaa bira kan ga'e yoo ta'u bara kanas godinichatti dammatoonni 3,000 ol oomishuuf hojjetamaa jira. Bulchaan godina Harargee Bahaa Aadde Miskii Muhammad hojiin misooma sululaa fi ashaaraa magariisaa waggoottan darban godinichatti hojjetame inisheetiiviin misooma dammaa eegalamee akka milkaa'uuf ga'ee guddaa akka baate dubbatu. Hojii misooma sululaatii wajjin wal qabatee inisheetiivii ta'ee gabboo wajjin wal qabatee sadaffaa qonnaan bulaan ijaaramee naannoo san gubbatti hojii jalqabuu isaatii wajjin wal qabatee hooggansi ogeessi qonnaan bulaatti gabbu'ee deeggarsa ogummaa kan wajjin wal qabatee jijjiirama guddaadha kan jiru. Godinichatti hojiin inisheetiivii misooma dammaa dachaan dabaluuf bara kanas gaagura ammayyaa 29 ol qonnaan bulaa biraan ga'uuf hojjetamaa jiraachuu ragaan waajjira qonnaa godinichaarraa argamee ni mul'isa.